Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduu gaggabaa guyyaa kanaaf qabanne isinitti maansaraa isabaatiin. Oduu keenya jalqabaatiin sirni badhaasa Haacaaluu Hundeessaa kaleessa galgala Finfinnee hoteela Ililliitti adeemsifame. Badhaasni kun qopheessummaa faawundeeshinii aartist Haacaaluu Hundeessaatiin kan dhiyaate yoo ta'u kaadhimamtoota akaakuu dorgommichaa keessaa injifattoota badhaasa mallaqaa kenneetii jira. Saganticha irratti aartistoota gameeyyii seenaa muuziqaa afaan Oromoo keessatti maqaa guddaa qaban sadiif kennaa mallaqaas kenneetii jira. Aartist Haloo Daawwee, aartist Ibraahim Adamii fi aartist Zarihuu Wadaajotiif kennaa mallaqaa birrii 150,050 tokko isaaniif kan kenname yoo ta'u kaayoo faawundeeshinichaa keessaa tokko aartistoota gameeyyii deeggarsa barbaadan deeggarsa taasisuu ta'uunis waltajjicha irratti ibsameetii jira. Ajjechaan Haacaaluu irratti raawwatame gocha gara jabinaa murnoonni Impaayera Itoophiyaa bulchan dhufaa darban ilmaan qarootaan irratti raawwatan irraa kan itti fufeedha jedhee adda bilisummaa Oromoo. Abaan waggaa lammaffaa ajjeefamuu aartist Haacaaluu Hundeessaa ilaalchisuun ibsa baaseetii jira. Aartistootaa fi gootawwan Oromoo qaqqaalii Impaayera Itoophiyaatiin nyaataman hundumaa miira jagnummaatiin yaadachuu ibsee adda bilisummaa Oromoo. Gumaa Haacaaluu fi fakkaattota isaa kan ba'u yoo qabsoon jabaateef ni qofa ta'us adda bilisummaa Oromoo hubachiiseetii jira. Qondaalonni Abaa ajjecha Haacaaluu booda hidhaman yakkaa fi murtee tokko malee mana hidhaa keessatti dararamaa jiran akka hiikamanis gaafateetii jira. Adda bilisummaa Oromoo ibsa baase kanaan ajjecha Haacaaluu irratti raawwatame qaama walabateen qoratame uwwisa seeraa barbaachisaa akka argatuuf gaafachuu cimsee kan itti fufu ta'uu beeksiseetii jira. Oduma walqabateen yaadannoo wareegamuu waggaa lammaffaa aartist Haacaaluu Hundeessaa sababeeffachuun koongiresiin federaalawaa Oromoo ibsa baaseetii jira. Duutii isaa humna qabsoo Oromoo kan cimsedha jedhee koongiresiin federaalawaa Oromoo. Aartist Haacaaluu Hundeessaa erga wareegamee har'a waggaa lammaffaa isaa xumureetii jira. Sirba Haacaaluu qofa osoo hin taane bakki Haacaaluun dhaabbatee nama wajjin dubbate gaafii fi deebiin gaazexeessitoota wajjin geggeesse umrii sirna cunqursaa gabaabseera jechuun Haacaaluu yaadatee jira. Koongirensii federaalawaa Oromoo Haacaaluun kan ajjeefame caluma jedhamee miti kan jedhe kaafaa'uun itti yaadamee itti xiyyeeffatamee akka ta'es hubachiiseetii jira. Sodaa carraa Haacaaluu dhaqqabe keessaa bahuuf ammallee qabsoon aarsaa guddaa gaafatu fuuldura keenya akka jiru hubachuun barbaachisaa akka ta'e koongirensii federaalawaa Oromoo dhaamsa dabarseetii jira. Siidaan Jeneraal Waaqoo Guutuu Baalee magaalaa Roobeetti ijaaramuun eebbifame. Gaafii uummata Baalee yeroo dheeraa kan ta'e ijaarsi siidaa Jeneraal Waaqoo Guutuu addabaabaayii yookaan marfata magaalaa Roobeetti ijaaramuun eebbifameetii jira. Ijaarsi siidaa kanaan birrii miiliyoona 21 kan fixe yommuu ta'u siidichi marfata Jeneraal Waaqoo Guutuu boca holqa Soofumar qaburra dhaabbate. Jeneraal Waaqoo Guutuu qabsoo fincila ijoollee Baalee hoogganuun goota cunqursaa uummata Oromoo irra ga'u falmaa tureef dhaloota har'aatiif daandii qabsoo saaqe jedhamuun yaadatama. Ajjecha toletti raawwatame walqabatee ololaa fi duula jibbiinsaa qaamonni mootummaa fi finxaaliyyiin Amaaraatti bana facaasaa jiraniin bakkoota garagaraatti jeequmsi uumamaa jiraachuun himame. Yuunivarsiitii Dabra Birhaan keessatti olola kana hordofuuf finxaaliyyiin Amaaraa barattoota Oromoo yuunivarsiitichaa baratanitti jeequmsa kaasuun dhiibbaa adda addaa irraan geessisaa jiraachuu barattoonni himaatii jiru. Akka barattoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada laatan himanitti yuunivarsiitichatti hokkorri kan eegalee guyyaa sanbata guddaa darbeeti. Finxaaliyyiin Amaaraa dhalattoota Oromoo waraqaa eenyummaa isaaniitiin kophatti baasanii reebicha saamichaa fi dararaa adda addaarraan gahaa jiraachuu dubbatu. Mootummaa fonqolchuun kan himataman gaazexeessitoota ONN dabalatee hidhamtoonni siyaasaa biroo isaan waliin himataman dheengadda mana murtii waliigalaa Oromiyaatti dhiyaataniitii jiru. Mana murtiitti dhiyaachuu isaanii kun marsaa 11ffaa ta'uutu ibsame. Dhaddacha darbee irratti koreen dhimma isaanii abbaa seeraa biroon akka ilaalamuuf iyyatanii turan. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa waxabajjii 28 bara 2022 dhimma akka abbaan seeraa jijjiiramuu shakkamtoonni kunneen gaafatanii turan kufaa gochutu addeeffame. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa akka abbaan alangaa himata isaa fooyyessee dhiyeessuuf ajaja dabarsuun isaa ni yaadatama. Godina Baalee Bahaa aanaalee garaagaraa keessatti sababa dheerachuu hongeetiin uummanni balaa beelaatiif saaxilamuun miidhamaa jiraachuu dubbatu. Akka jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif himanitti aanota godina Baalee Bahaa kanneen akka Gurraa Dhaamolee, Harannaa Bulluq, Sawweenaa Raayituu, Daawwee Sirra Daawwee Qaachaniif kanneen biroo keessatti uummanni balaa beelaa hamaaf saaxilameetii jira. Aanaa Harannaa Bulluq ganda Malkaa Arbaa irraa odeeffannoon Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii argate akka mul'isutti sababa dhabamuu roobaatiin midhaan facaafame gogee baduun uummanni gargaarsa malee miidhamaatii jira. Aanaa Gurra Dhaamolee gandoota akka Hokkoltuu, Turjii fi Haboroonaa keessatti uummanni beelaaf saaxilamuun lubbuun namaa darbaa akka jirtu jiraattonni himaniitii jiru.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni nyaataa fi qonnaa biyyoota gaanfa Afrikaa balaa beelaatiin miidhaman gargaaruuf deeggarsa doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 72 gaafate. Dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Steven Dujarric ibsa kibxata darbe kennaniin biyyoota gaanfa Afrikaa 4 jechuun Itoophiyaa, Jibuutii, Keeniyaa fi Soomaaliyaa keessatti lubbuun namoota miiliyoona 5 baraaruuf akka kaayeffatee ibsaniiti jiru. Gama biraan koomishiniin olaanaan dhimma baqattoota UNHCR namoota balaa hongeetiin gaanfa Afrikaatti miidhamaniif doolaara miiliyoona 42 gaafate. Dubbii himtuun dhaabbatichaa Shaabiyaa Maantoom akka ibsanitti biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti namoonni miiliyoona 28.4 gargaarsa dhaabbatichaa barbaadu. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun gaggabaaboo guyyaa kanaaf qabanne kana fakkaataa gama kiyyaan turtii gaarii.